WBO'n zoonii giddugalaa zoonii lixaa fi Oromiyaa bakkeewwan hedduutti tarkaanfiiwwan laaleysaa loltoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa irratti fudhachuun injifannoolee adda addaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaateetti dhalattoota Oromoo irratti yakki garaagaraa raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Magaalaa Shakkarsiitii keessatti mootummaan naftanyaa bilisiginnaa hawaasa irratti maqaa gibiraatiin saamicha hamaa geggeessaa jiraachuun himame. Ebla1 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaateetti dhalattoota Oromoo irratti yakki garaagaraa raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaateetti dhalattoota Oromoo irratti yakkawwan garaagaraa raawwatamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoonni nagaan lubbuu isaanii akka dhaban, hidhaatti akka daraman, qabeenyi isaanii akka gubatee mancaafamuu fi saamamu jiraattonni himaniiru. Aanaa Dibaateetti qonnaan bultoonni dhalattoota Oromoo ta'an tokko obbo Guddataa Mangashaa manguddoo ganna 70 oli, 2 obbo Dheeressaa Gaagaa manguddoo ganna 70 oli, 3 obbo Gondoosaa Garbii manguddoo, 4 obbo Waaqjiraa Goobanaa, 5 obbo Gurmeessaa Kaaptaanoo, 6 obbo Argataa Gammadaa, 7 obbo Mallasaa Abbashaa kanneen jedhaman eenyummaa Oromummaa isaanii qofaan hidhamuu dubbataniiru. Gochaa wal fakkaataan aanaalee bulanii fi Wambaraatitti Oromoota irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himaniiru. WBO'n zoonii giddugalaa zoonii lixaa fi Oromiyaa bakkeewwan hedduutti tarkaanfiiwwan laaleysaa loltoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa irratti fudhachuun injifannoolee adda addaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Guyyaa kaleessaa bitootessa 31 barkuu 2026 WBO'n zoonii giddugaleessa Oromiyaa Birgeedii Murtii Guutoo aanaa Sulultaa Caancoo iddoo addaa Wasarbii jedhamtutti humna mootummaa naftanyaa bilisiginnaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun hedduu du'aa fi madoo taasisee dugda ishee irraa meeshaawwan waraanaa hedduu hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Kaleessuma WBO'n godina lixa Wallaggaa Birgeediin urjii lixaa ashuunfatti milkii gonfateera. WBO'n zoonii lixaa godina Wallagga lixaa ona dabasootti tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Samaroo fi Duwwisootti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksiseera. WBO'n abdii sabaa magaalaa Ashiinfaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibseera. Haaluma kanaan humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa fi zoonii giddugaleessa Oromiyaa tarkaanfiiwwan laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhachaa jiran itti fufiinsan cimsuun injifannoolee adda addaa galmeessaa jiraachuun gabaafame. Bitootessa 27 barkuu 2026 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan Araddaa Baddeeyyii ganda Yoofeet keessatti irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n haleellaa qindaa'aa loltoota PP irratti raawwachuun ibsameera. Haleellaan kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina argamsiisuun diinarraa loltoonni 3 yoo du'an 5 immoo madaa'aniiru. Dabalataan loltoonni haalli isaanii adda hin baaneef faffaca'uun isaanii ibsameera. Akka odeeffannoon ibsutti tarkaanfii kanaan gama injifannoon qawwee keemii 2 hidhannoo guutuu waliin akkasumas rasaasaa fi dokumantiiwwan adda addaa dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 28 zoonii giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa lixaa ona Cobii keessatti magaalaa Cobii dabalatee gandoota akka Yuubdoo, Gabaa Sanbataa, Loogee fi Guutoo keessatti WBO'n tarkaanfii bal'aa fudhateera. Haleellaan kun bakka hedduutti yeroo wal fakkaataa keessatti geggeeffamuun isaa adda durummaan kan ibsamedha. Loltoota mootummaa PP keessaa hedduun kan du'an yoo ta'u hedduun immoo madoo salphaa fi cimaa akka ta'an himameera. Gama injifannoo meeshaalee waraanaan akka eekemii, bireenii fi isnaappariin hidhannoo guutuu waliin dhodhootuuwwan akka F1 fi ragaawwan waraana garaagaraa hedduu harka WBO seenee moonaa qabsoof galii taasifameera. Tarkaanfii kanaan humni mootummaa miidhaa guddaa keessa seenaa jiraachuun mirkanaa'eera. Haala wal fakkaatuun bitootessa 29 WBO'n zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa ona Eebantuu ganda Qeelloo keessatti WBO'n tarkaanfii biraa fudhachuun injifannoo guddaa galmeesseera. Tarkaanfii kanaan loltoota PP 9 battalatti kan du'an yoo ta'u 7 immoo madoo dandammee hin qabneen adabaman. Gama injifannoo qawwee keemii 2 hidhannoo guutuu waliin
rasaasa 210 uffata loltoota mootummaa 4 fi dokumantiiwwan adda addaa hedduun dugda diinarraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaaf ooleera. Walumaa galatti tarkaanfiilee WBO'n bitootessa 27/2026 irraa eegalee hanga bitootessa 29tti naannolee adda addaa keessatti fudhatee mootummaa irratti dhiibbaa cimaa uumuun isaa hubatameera. Sochiin kun qindoomina, babal'inaa fi jabina qabsoo hidhannoo agarsiisuu isaa irratti hubannoo guddaa uumeera. Injifannoon uummata Oromootiif. Magaalaa Shaggarsiitii keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginnaa hawaasa irratti maqaa gibiraatiin saamicha hamaa geggeessaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Handhuura Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggarsiitii keessatti murni saamtota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa sagantaa gibira walitti qabuu karoora waggaa qindeeffatan keessatti maqaa ijaarsa seeraan alaa fi abbaa qabeenyummaa ijaarsa lafa manaa jedhu dahoo godhachuun jiraattota hawaasa bulchiinsa magaalaa Shaggarsiitii irratti saamicha hamaa raawwachuun dararaa jiraachuu jiraattonni bulchiinsa magaalaa Shaggarsiitii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa raafama siyaasaa fi diinagdee lola hamaa biyya keessaa fi alaa irraa impaayiricha mudachaa jiru irraa of baraaruuf sagantaa gibira ijaarsa lafa manaa kan waggaa hawaasa irraa funaanu jedhu da'oo godhachuun saamicha ulfaataa irra jiraachuu dubbatu. Kana malees tokkoon hawaasa lafa mana jireenyaa irratti ijaarrachuuf hojjettoota waajjira lafa bulchiinsa magaalichaa irraa dura bitatan amma immoo gibira lafichaa kan waggaa tokko ijaarsi manaa kan irra hin jirre iskuweerii kaarimeetirii tokko qarshii 663 yoo ta'u nama iskuweerii kaarimeetirii 200 qabu qarshii 126 fi qarshii 600 kan fuuchaa jiran ta'uu jiraattonni dabaluun dubbatu. Rakkoo daballii gibira humnaa olii kana irraa kan ka'e harka qalleessi lafa bitate irratti ijaarrachuu hin dandeenye guutummaa guututti lafa isaa irraa fuudhanii gurgurachuun gama tokkoon lafa gama kaaniin immoo maallaqa guddaa saamaa jiraachuun hubatameera. Murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa maqaa gibiraa sababeeffachuun gibira humnaa olii itti fe'uun ofirraa kaffaluu dadhabde jechuun dhuunfatanii ari'aa maqaa lafa magaalaa jedhuun qabeenya dhuunfaa lafa abbaa isaanii abbootii isaanii irraa dhaalaan fudhatan irraa fuuchuun alagaaf hiruun har'as tooftaa kanatti gargaaramanii qonnaan bultoota Oromoo dura bulchiinsa magaalaa Shaggarsiitii keessa turan buqqisuun godaansa seeraan alaa godaansisaa dachii Oromoo alagaa dhaalchisuun hawaasni Oromoo immoo jireenya mataa isaanii jiraachuu dadhabsiisanii garba ta'ee alagaaf akka hojjetu gochuun karooraa fi sagantaa siyaasa isaanii godhanii hojjechaa akka jiran beekamee jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.